Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroota amantii biraatiif hashama harka fuunee jirra jirtu bakka jirteetti nageenya rabbi sinfaanaa jiraatu annagaa kooti galata rabbii baga jiraatanii akkasumas namoonni haaraa taatan yookaanis immoo mana kanaaf maatii hin taane sabiskiraayibii laayikii godhaatii gara maatii kiyyaatti dabalamaa isiniin jechuun barbaada. Yuutuubii kuni kutaa fi amantii gandaanii osoo waliin qoodinii yuutuuba namoota hundumaatii jechuudha. Kanaaf ani viidiyoo dalagaa isin immoo daawwattu maallaqa kaffalaa asirratti fidee argisiisaa jechuudha. Kanaaf iyyuu piiniin ammallee hin deebine piiniin xiqqoo nama rakkisa jechuudha. Rakkoo piiniiti kan naqamee jiru. Rakkoo wayiis immoo mudatee ture. Rakkoo wayii mudateetu sa'aatii 6 fi moonii narraa kaasee ture jechuudha. Sa'aatii 6 galgala sa'aatii 12 irratti moonii narraa kaasee duuba na deebiseetu naaf sirrate jechuudha. Intiniin dogoggora biyya Suudi Arabiyaatti hin guuttadhe. Ani ariitiitti guute beektanii akkuma kanaan duraaniiti se'etanii yuutuubiin akka kanaan duraanii miti seera xiqqoo jabeessee jira. Duraan qal'aadii ture amma seera yuutuubii xiqqoo jabeessee jira. Saniin booda akkuma duraaniitti ta'ee tap godhee tan guuttadhee gaafan biraa deebi'u akkaawuntii Suudii ta'ee jechuudha. Buukii biyya kanaa yoon itti galche malee maallaqa naa kaffaluu hin danda'u. Saniin booddee bakka calluma taa'etanii guyyaa gaafa naqee ittiin qayyara jedhu adiseensi sana ittiin qayyara jedhu guyyaa 32 malee naan jedhee sanii booddee guyyaa 32 eegee dheengaddatti jijjiirradhee jechuudha. Dheengaddatti jijjiiree amma naasirratee gara immoo torbee 3 taa'eetu piinii deebisaa jechuudha. Lakkoofsi poostichaa piinichaa naa dhufee jira garuu qilleensarra turaa jechuudha. Torbee 3 guutuu qilleensarra dhufe malee akkan fudhadhu piinii miisejii naaf ergee jira jechuudha. Namtichi garuu torbee 3 immoo qilleensarra waan turuufiyyuu naqaqqabu gara Ameerikaarraa Itoophiyaa waan galuufiyyuu xiqqoon turaa jechuudha. Kanaafiyyuu torbee 3 torbee 2 har'a bor isiniin jedhu hin sobdi isinitti hin fakkaatinii jechuudha malee moonii jechuudha. Seera yuutuubiin guuttadhee gaafa adiseensiitti jijjiiru ciruma sanarraa kaase ciraa baashee shaxaxi godhe narraa kaase duuba na deebise jechuudha. Sa'aatiin kaafannee mooniidhuma guutummaatti kaase doolaarachi keessa jiru guutummaan guutuutti dhabamsiise jechuudha. Amman dalagaa ture. Saniin booddee bakka abdii kutadhee taa'ee tokkicha boo'ee aareetan viidiyoon dala godhee dheengaddaa narrafe aareetan rafee gaafa halkan hirriba keessaa ka'ee deemee yuutuub istiidiyoo keessa laalu doolaara isaa yuutuub istiidiyoo keessa guutummaa masaa jira. Isa adiseensi keessatti dabarse garuu feel godhe na jiru doolaara 42 qofadha. Badduu miti ishee na duraa fudhatee jechuudha. Maaf adiseensi wanti jijjiirameef iyyuu doolaaratti fudhatee yuutuubii koo guutummaan guutuutti moonii naa deebisee jechuudha. Ani abdii kutadhee gaafasi viidiyoo eenyurraa waraabe viidiyoo meeshaa kiyyaanii meeshaa akkatti biyya gashadhe meeshaa akkasii bitadhe jedhee viidiyoo sana waraabee fidee ganamasaa yuutuubiirra gadhiise. Yuutuubii eenyurraa fide yuutuubii aashaarraa fide. Aashaan dakadirirraa ishee qoda namaa gashite achirraa fide meeshaa kiyya isinitti argisiise. Saniin booddee galgala isaatu moonii narraa kaasee jechuudha. Gaafa seera haaraa waan hin daganaa guuteef adiseensi wanta hin qayyareef moonii narraa kaasee beeksisa narraa kaasee doolaara fudhatee saniin booddee ergeen itti guutee raawwadhee daganaa Itoophiyaatti deebisee raawwadhee wayyoo viidiyoo aashaa keessa jira bakka jedhe. Viidiyoo namaa fiduu nan sodaadha. Viidiyoo aashaa keessa jira. Kalaas moonii kunaaf hin deebisu ji'a malee hin jedhe. Ji'a malee naa deebisuu hin danda'u. Kaafate baqqaadhe. Abdii koo kutadhee aaree boo'ee baraadhee tan deem viidiyoon dalagaaree natu aaree achumaan irraa fee jechuudha. Gaafa ni garaa maaliitu immoo na rafare. Ammas amma ka'een ilaala. Ammas ka'een ilaala. Saniin booddee gaafa sa'aatii 6tti garrafee sa'aatii 6tti ka'u halkan keessa naa deebisee jira. Doolaara adiseensi keessa doolaara 42 qofa feel godhe malee isa yuutuub istiidiyoo keessa jiru guutummaa isaatti naa deebise. Alhamdulillah rabbil aalamiin jedheetanii hedduu tokko gammadee isinitti himne iccitis akkasii immoo ni muuman isa akkas odeessanii oduus akkasii miti oduusa yuutuub irra fudhanii odeessa malee isa akkasii immoo odeessu har'an isinitti hime maaliifin isinitti hime beektu sana hin ture inuma karoorsita hin ture waan naan jettaniifanii amma torbee 3 booda piiniin koon dhufa bakka kaffaltii eegalaa jechuudha. Kaffaltii ji'a isin immoo viidiyoo ilaalu asirratti fideessin argisiisa isiniin jedhe asirratti fideessin argisiise namatti arginu biyyatti arginu
isinitti himaa jechuudha. Namoota beekamtii qabutti immoo ergina. Namoota beekamtii qabanii Itoophiyaa keessaa nama gargaaru warroota akka eenyuufa warra akka Abdii Geetaachofa Abdiin Kaayiroo deeme boo Dingalakamaa warroota akka Abdiifa warroota akka mucaa Naqamtee sanaa hiyyeessa gargaaru. Eenyuun astirsi eenyuu jedhaa maqaan isaan harkaa badee jiru. Gurbichi harkaa badee isa faatti erginaa. Warroota hiyyeessa gargaaranii viidiyoo waraabanitti ergine viidiyoo waraabanii nu erganii asirratti viidiyoo gadhiifne viidiyocharraa immoo waan argamu immoo ammas yuutuubiin gaambee yooti seeraan hojjette viidiyoon seeraan siif ilaalame siif keessattuu beeksisa yoo siin ilaalamin hin kaffalu isin beeksisa magaa viidiyoo ilaaluudha jettanii beeksisarra dhooftanii dabarsitu hin kaffalu. Yoo isin beeksisa ilaaltan kaffalaa jechuu kanaafiyyuu isin iyyuu gaafan asirratti viidiyoo argisiisee namni isin eebbisee isa isin laayikii gootan isa isin sheerii gootan isa isin na daawwattan namni isin eebbisee wallaahi itti gammadaniitiyyuu guddistuu jechuu kanaa ijoollee keenya baay'ee reedii bukkee naqa reedii lakkoofsa qaba asidii nan qaba sheetiriyaan nan qaba doktornaa fi yaadi nan qaba namoota bebbeekamaa yookaan namoota ciccimaa jira gaafa inni kaffalti eegalu irra raabsaa jechuudha. Kiyyaallee deemee piraankii godhe an dubbaddu asirratti deemee piraankii godhe viidiyoo siniif waraabii gadhiisaa jechuudha. Kanaafiyyuu gaafilee adda addaallee gaafadhee isa booddee asirraa ani yeroo boqonnaa kootii qofa daqiiqaa 10 qofa waraabi isin immoo ilaaluun isinitti hin guddatu. Kanaafuu isin walumaan ilaalla wallaahi ani sobayii xiqqoo keessa nan buusa hunda miti hundan sobulaa walakkanan sobaa maa hunduma keenya sobaa ana bichaan sobaa dhugaa walitti muu wayyuu ana bichaan sobaa namni sobne jira. Maal afuufaan ooltanii isin hiimoodhaan maatii keessan sobaan ooltanii ana sirraa soba isin maatii keessan soba ani maatii kiyya dawwaleen soba guyyaa tokko maatii kiyya sobeen beekun isin maatii sobaa ooltu fireendii keessan sobaa ooltu abbaa manaa keessan jaalallee keessan sobaan ooltanii isin gara biraa softanii dhuftanii lakkii hojiirra jiran jettanii hunduma keenya sobdan jedhina yoo xiqqoon harkaa keessa buute jechuudha tasuma harkaa mucucaattee keessa buuti sobbi kun tasuma keessa buutiin harkaa jaaladhee miti nama keessa buuti tasa darbatamte keessa buuti kanarra laalina yuutuubii dabar ana bichaa soba achiisin sobuu asiisin sobuu achiisin sobuu asiisin sobuu achumaan harkaa keessa buuti anallee maachiin sobanii asii keessa buusanii xiqqooma jechuudha walitti wayyuga ani waan osoo beeku gaalaa dhugaa akkasii kanaaf jechuudha hin sobdinaan hin jedhina isa kana hin sobu wallaahi jennaan hin sobuan viidiyoon hojjedhu keessatti waan hin jedhee kakadhu wallaahi jennaan abadan otummoon milkoositti na cite hin sobu jechuudha yoon sobu barbaada kanumatti siidaa sobala utuu maqaa rabbi keessan buusin siidaa man soba malee viidiyoo ko keessa deemaa laala maanii dan soba jechuu goomiti maqaa isaatiin jettee ashee birreen maqaa isaatiin jettee ashee birreen dubbiin harkama baarti biyyeena yaatte wallaahi laazim yaa sabboon toojii keenya wallaahi itti dubbiin qabattu akkin jedhu har'a maaliif hin dhufe beektu gaawduu kootti buufe malee yaa rabbi kidhaasaa qabadheennaani inumaan kun jaarsa kiyyaa wajjin yeroo ittiin durbuna danfisu haasaa qabadheen ati gaasaan kottu naan jedhe inuma na keessaa haasaa naa miti na keessaa haasaa akkuma isin jettanu inuma na keessaa haasaa maaliif hin dhufe beektu wabiirraa dubbachuu dhufe wabiinarra maal jedhe beektu sagaleen fuudhaa jedhe wabii sagal mitiiti tokkuma fuudhiiti akka jaalallee akka haadha manaa keetti qabadhu kottooti fata jedhiiti viidiyoo nu waraabaa tokkuma sagal miti sagalilleen fuutu laanni wakabaadha bar wakabaa beektamitire wakabaannillee sagaleen fuudhaa yeroo tokkichi sagal fuudha sayidoon afur fuudha miti ani immoo sagaliin fuudhaa jedhe tokkuma fuudhiiti tokkuma fuudhiiti viidiyoo wajjin nu waraabe akka eenyutti akka ruutaa fabirishiitti akka ruutaa fabirishiin viidiyoo dalaganitti jaalallee tokko qabadhuuti fuudhiiti viidiyoo nu dalagi yeroo hunduma viidiyoo nu dalagi nutillee jala deemne shaqqalannaa jechuudha ijoolleen deeggartoonni ruutaa akkasanitti viidiyoo irra dalagatan hin agarre wallaahi faayidaa isheetiif jetti laa tokko yooda faayidaa isheetiif jetti bareetti wabiif yaaddee miti faayidaa isheetiif jetti laa tokko yoona garaa isheetti jechuudha yoona dhaggeeffatanii xumuri dhaggeeffatanii xumuri akkasii wabii kiyya fuudhi garbi fuudhi amma fuudhuu qabdaayu sitti mee jira miti fuudhuu qabda sirriitti fuudhuu qabda viidiyoo kee dalagatta khalaas ayyuunillee sa'idoonillee bultii jaarratan waan ta'eef ati maaleedha hiriyoonni kee fuudhan ati maaleedha fuudhiiti daa'ima godhadhu maaleedha akka
si joon subscribe like godha videoon kootu manodeessu gahin dhumate harkaa babaate dubbin illee harkaa babaate